PPNO rifaaturraa haftanii if jajjabeessuu bara online irratti ol yaate poosteraan PP'n duwwatti poosteraan PP maal kijibdu akka keessa jirtan isin beeknaa kunoo sheeyxaantichi mootiin keessan akkuma hayyoonni keenya walgahii xumuratanii bahaniini walgahii hatattamaa yaame siigale walgahii maalii miti gaa'e afooshaa innummaan itti gataasa'u harkuma dha'uu qofa afooshaa wadallootiin amma inni huccuurra guureef dura tetteessisuun harkuma dha'uu qofa chaansiin isiin qabdu gaafii gaafannaan hoggisuu jirraa seera siigale ati gaafii gaafatti taanaan kutte ujira siigale saniifuu namni harkuma dha'uu qofa aboo isin gaafii maan gaafanne hoggii namni jeena aboo ilmaan guddifanna biitti maraataa harka jirti nuti ilmaan guddifannaa isin jedhan siigale waa takka beeman fidanii poosteraa maarreedhaa isaanuu waliin dubbii bakkarraa kaate isin wayi quba qabdanii gaafa duraa waliinuu haasa'uu hin danda'anii ni kijibanii walitti dhufuu hin danda'anii yaada adda addaa qabanii jaawar marroon dhaga'u marroon jaawar hin dhaga'u mararaan maarreen dhaga'u miitirkishoon miilliyyoon dhaga'u maarreen dhaga'u jedhanii hayyoota keenya jarri lakkii nuti wal dhageenyaa jee walitti dhufnaan walitti dhufuun keessa maal bu'aa qaba qilleensa irratti eega ta'ee jeen siigalee mootiin sheeyxaanurra jiimu siigalee hoggii jarri qaamaanis walitti dhufu walitti dhuftanii gaaddidduudhaa bu'aan qabdu maarroo sakkareeyyaa fi faarsee bulaan bar qiyaamaatti ba'u jira siigale qiyaamaatti ba'u jira mee gammachuu teessan ibsaa je gammachuu teessan ililliin ibsadhaa laa shoo godhaa siigale waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu jaal akkam naguma qabdanii isin hundinu dhiirtiin jalqabdu siigale lolololli luqqaafatan jedhan oromoon siigale luqqaafannee immoo abaddan ni turti malee ni urra jette bishaan siigale abiyyi numa turan ni ka'aa miti ni ka'aa naamani tana siigale naamani tana afuuftuu tana waan guddaa seetaniiti isin asirraa onna jettanii hayyee amma gara sagantaa kiyyaatiin seena isin invite share walii godha walii daddabarsaadha irra deebuudhaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh warroottan salaamtaa tanan jenne yooyya akkam jirtan fayyumaayi hundi keessanuu ilmaan oromoo naguma qabdanii isiniin jecha gara sagantaa kiyyaa itti aantu dabra duraan dursuudhaan arra mata dureen tiyya haala yeroo jetti haala yeroo isin hundinuu ni beeytanii wallahi hoggi takka ifiin ajaa'iba rabbumattiin shukurii galchaa jechuudha dheengadda gaafaa gartee jaawarii caljee hayyoonni oromootiin walirra bobbahuu eegalanii namoonni wal arrabsuu huunii wal komachuu maal jechuu eegalan namoonni baay'een agartee qabsoon sabaatun isa dhimmamsiiftu qabsoon sabaatun isa rakkiftu yaa rabbi maalumaan nu qabate dhiiroo oromoon tun abaarsa wahii qabdi moo dhiiroo maaluma sabni kun akkana godhaa jeeti namoota baay'ee qalbiin cabte sigale namoota baay'ee qalbiin cabte keessatti tiim qabrichoo jennee waan hin jirre takka tiim qabrichoo jechuun muka budaa jechuudha muka budaa jenneeti ijoollota hanga muraasa tokkoon wal ijaarree tiim qabrichoo yookaan tiim taayyee waan jedhamu takka akka PP'n tiim lammaadhaan aangoo qabattetti murmu kaane jechuudha waan keessa beeynuuf waan wanti tun gartee OPDO tana xafaxafnee gadhaabneef PP tana sirriitti waan beeynuuf kun sabaan ta'uu abadan jennee itti seennee jechuudha gaafa san faayidaa dhabdan way maal dhabdan mitirkishoo dhabdan miliyyoo dhabdan adeero mee faayidaa wanni qorqorroon kanaa darraa galte wanni ka hattuu lammuufaan
namni marmeelli garaa guddoo akka ganna qaafaan faayidaa jarri sunuu arkate taayyee dandaya haabbutu afaan dhabaame jaawar maammafaan dhabaame faayidaa wanni jaankiin sunuu arkatte faayidaa qaallichi gororirraa ali gororeen faan arkate faayidaa faaraanii biroo faan arkatan mee kana nuti dhabnaa mee paartii tana nuu uume isiniin jechuu jirraa si'e faayidaa dhaban maarree dhaban ishii osoo teenyaa fayyadamuu barbaanne paartiin akka PP nu fayyaddu hin jirtu PP heeraa seeran qabne paartii heeraa seeran qabne paartii rabbisudaan keessa hin jirre paartii namummaan keessa hin jirre kan feete jeeftee kan feete hiitee kan feete saamtee aangawaan si dubbatu hin jirre baga jeefte baga hiite baga kana gootee malee yoo maallaquma hiitee irraa fuute kanarraa waaqooddeef sigal barpaa yoo waa zarafuu feete bar hattoonnii fi faarsee bultoonnii fi sakkaree bultoonni kun amma wanni akkatti iyyuuf paartii kanaan arkatan ganaa paartiin ganaa dhuftu sigale paartiin ganaa dhuftu paartii haqa ummataa hedduu paartii heeraa fi seeratti yoo aangawoonni ummanni filatee heera cabsan paartii heerattiin seera gartee ittiin adabdu qabdu santu dhufu jira bar paartii ummata si filate hatuu hin dandeenye dhufu jira bar heeraa fi seera gartee waraqarratti osoo hin taane lafarra kabajuu dhufu jira bar osoo hatachuu barbaadde osoo duroomuu barbaadde paartiin akka paartii amma jirtu biyya bulchuu jirtu tana nama barbaachiftu hin jirtu bar beeyta akkasii sigale paartii abbaa feete jeeftee paartii nama feete nama jaartirra walloltan takka qaadhimaa irra walloltan yoo jiraate fuutee waajjira poolisaa geessitee hangaanan dhufee baasuun baasinaa jettee biraa deemtu abaluutu amaanaa nu kennatee jedhanii namni haga dhumattichi taa'u paartii waan feete zaraftee paartii warqii kiloogiraama 27 warqii qotamtee meerkuurii qotamtee kan xeellaa kanarra sin dhaabne akka feetetti ittiin naggadattu ittiin hatuu dandeessu paartiin akka paartii amma biyya bulchuu jirtu ta sheeyxaantichaa tanaa hin jirtu jechuudha silaa hatuu barbaanne sigale silaa hatuu barbaanne silaa faayidaa dhuunfaa teenyaa barbaanne bar paartiin akka paartii tanaa deeggaruu qabnu hin jirtu warsigale isin keeysan beeytan waa takkan beeytan sigale namni faayidaa sabaa filanne wanni abadan jennee dhiifne hin ta'u jennee gabbaanee mormu jirruuf maali mimma waan isaan dhaadheessan laala sakkareeyyaan asii oliin iyyaa oolu suniis wanti mataa baaldiitiis gororeeniis gannaqaanis hotta dalagaddaa hotta maarree ta'a wanni isaan dhaadheessan tanaa jechuudha hotta hataa jechuu bar afaan bilziginnaati hotta dalagaddaa jechuun nutu hatachuu jirraa hottaa nu wajji hataddaa sigale isinummaan hataa nuti saba keenya naannu sigale saniifuu faayidaa isaanii dhaban maarree isaanii dhaban gaafa nuti dura qabsotti eegalu way miixirkishoo dhaban miilliyyoo dhaban jaan tachi dhaban boodachii nuti doolaara qabnaa bar ish dalagannee jiraannaa bar akka dhiiratti dalagannee sa'aa 24 jiraan dachii bakka feete Itoophiyaa miti biyyoota Araba Ameerikaa keessaa dachii binnee mana gosa feete ijaaruu dandeenya bar sigale ha warra Kanaadaa boqqolloo qotu seete meela faarsee bulaan irra badaan Kanaadaa gale kanaa bar sigale irra badaan faarsee bulaan so kana gartee sabni keenya shawwadamuu qabu jenneeti lafaatti kaanee jechuudha
Hogginu tilafaa kaanu faayidaa dhaban warra faayidaa dhabe warra miitirkishoo dhabe nuun jaan lakkii nuti faayidaa hin dhabne gaafii sabaa dhabne nageenya Oromiyaa dhabame haadha Oromoo boohu jira daangaa Oromiyaa sarbamaa jira intala Oromoo mana barnootaatii dubrummaan bahee ulfaan mana galu jira gudeedamtee eenyurraa akka ulfooyte hin beektu eessa akka ilmoo fuute hin beektu ulfooyteeti mana galu jirti kun hundi maali nageenyi dhabamurraayi nagaya kana buusu saba keenya irratti hin duullu jenneeti tiim taayyee yookaan tiim qabrichoo kana jaarree dura gadi baanee jechuudha. Gaafa san aboon utuu bilziqinnaa taane yaaboo maal taatan isinni maraattanii nuun jechuu turan siigalee. ما أبون توبر سنجلا قلتي خراخي سنر الدبنة شيخة خندران مننيا تاون درتي قرتي وتيسر النقوتر أي من تازيا خيس ستي يوتر سيقول جانيتي قرتي نمني أكته أبيجو الرئيس جر سنكيس قنيتي الرئيس دركا هيوني خينيا خد إنجده والدرو دابت وجين دابت الرجال الحمد لله رب العالمين جمّتشون تنجال نجرتو جتشو سبع أرموديف سبع أرمو خبيبي دي قرول لي آتو خبيبي مرمول لي آتو سبب يسانيتيف توكما تنجالا والنساني قتي كبان جرتو قرو ورّهتو warra zarafu warra ajjeesu warra itti gaafatamummaa jalaa hin baajee wixxifatuuf kasaaraan kana caalaa hin jirtu jechuudha. Tanaafi gartee sakkareeyyaa fi faarsee bulaa hunda bitanii sigale guutuu saba gadhiisanii faraqataan amantiidhaan itti deeman faraqataan gosummaan itti deeman faraqataan naannoon itti deeman faraqataan biizinasaan itti deeman faraqataan gartee أنا مدروان إسنيه مجانا سايزيدان نما فردا في كلا ولد دروتاني فردان كنسي شروف كوا ما جلت إيسا نما ملاتا في خغوفري كبوما ملاتا كشيك أبو تابير ما تيسا أتي غوفري دا بني بريد نام نامن نافي غوفر تجد باسري غوفر تجا سيچ كلن ملاتا تجا ساسي كلني خرور رساني صدركا خنا ديميتي أورمون غرو بيم مغنيتني الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هيوني أورمو وللردول جرامتي تاء وجه مريحة جرا جتشي جوخا نانغا نمغا مچيسو بيتا هاگا سبا خانتي أبدي هرو بيتا هاگا ورّا سبا خانان قبرون فردجي خرور فتي قلبيش أبسو بيتا بر وجه مريحة جراني برا رزقاية في جاوري وجديها تشوديما اي سرت هورني كونفرزيشن رت اي سرت كوش ميديا رت اي سرت ميديا اورومون قبض رت ويمني موان النت يجرون بينهم سيقال سو جيتشو مان توكيشان كنو نيغو مامي حمليتيتي نمني دور سواني هوغنان تكوني دفو بر سبست حملي قدو فير والتاني ساني حملي نتفريج حملي نتفريج تنجفنو اتديما ما جرتي اتيو حملي انقبان يو غرتي ونين قبان نمني حملي انقبني بوان اني دلس فيدو دندو انجرتو جيجو سيقال خنافو حملي نتفريج الحمد لله رب العالمين هيوني هينيا تاني مريحة إلى فيلامين مريحة سيقال تاني الرولي قلني بسباسا تاني الرولي قلني بالفتني يجو سيقال دين قدو متانا بي نخيس سينتي مرون جاور جيسو ديم بركنا ما جاور يادو فكات جاور مرو جيب جاور ماري جيب مرو ماري جيب تايي ماري جيب ميتركشو ميليو جيب جيتشو تروان أكنا مغرتي قبصو رموتي يادوتي سو خون هندينو سيقالي خون هندينو
wanni arkisiisu mootummaan tun mootummaa tokkummaa sabattiin haajame. Sabni tokko ta'uun isiidhaaf diin akka ta'e. Sabni tokko ta'uun isiidhaaf gartee qalbi cab akka ta'e. Jala muree sii mirkaneessaa jechuudha. Jala mureeti sii mirkaneessaa jechuudha. Warroottan koottaa karaa nagayaatiin qabsaawaa, karaa maaliitiin qabsaawaa jiru. Warra karaa nagayaatiin gaafii gaafateehu paartii keessa taa'ee taayyee danda'a irra isa jira. Warroottan koottaa karaa nagayaatiin qabsaawaa, karaa nagayaa banamee mootummaan kun mootummaa yaadatti amanuu jiru. Warra Waashingatan Siyaatil taa'ee akkam taana jee nagaya labsi hawal mari'ate lolan labsi ni jirrisu. Nagaya labsi. Sigale? Akkamitti sakkareeyyaa fi faarsee bulaa irra bobbaasanii arrabsu jiranii sigaluu qabdi jechuudha. Hagam takka akka paartiin tun tokkummatti hin haajamne, nagaya buusutti hin haajamne, diinagdee guddiftee dargaggoota hojii qabsiisutti hin haajamne, hojiin isin qabsiiftu waraana qofa akka ta'e. Sigale? Bakka ummanni wal horee siistamaaniin firraa xiqqeessee waan na dhagayaa qofa hambifadha jettee sheeyxaanticha akka fuula dura ciniinnatee itti fufu kanarraa gocha kanarraa sigaluun yoo siin galle waan hin sii godhuun qabu jechuudha. Kana caalaa ragaan hin jiru jechuudha. Sigale? Nama taa'ee wal mari'atee fi qiyaamaan rabbii buute. Sigale? Humaan fiddan. Jaawarumaan fidu, jaawar namuu biran jiru, jaawar kopha deema. Ummanni guutuun hayyoonni guutuu walitti deemna. Hay, dulloota, maarree manguddoota. Hay, kabiyya bulchu jiru sunuu yaangiidha. Yaangiidha. Leencoolotaa kan dur harkaan feene wahuma isaan jaalatan waan dubbateef jecha. Leencoolotaa akkana jedhe leencoolota osoo leencoolotaa kun beeki wanni abiyyi godhu jiru kun sirrii miti jee manguddoo jaarsan sigale ummata gartee arrabarraa qolan kutatiin kashlabbee sigale nuti manguddoo piipii keessa jirtullee kabaja qabnaaf sigale yaada isaanii ibsatan waan ta'e gaafa waan isaanii dhagahamu hundaa'u nu dalaganii kutan waan ta'e alhamdulillahi rabbil alamin sigale kabajaa qabnaaf hoggii injifachuu jirtu iyyuun sin barbaachisu iyyisiisuu malee akkatti iyyisiisu jirru laali akkatti goosu jirru laali sigale akkatti ajandaa uumuuf jirru laali sigale bar waan qabdan firratti hin beeytanii wallahi gaafa kan paarlama irra taa'ee iyya gaafa gartee hayyoonni walga'ii hatattamaa muddamu malee gaalin alba'u jedha. Sigale. Hayyoonni keenya sagantaa baafachaa jira takka takkaan siifin himan. Takka takkaan dippiloomaasii addunyaa tana galchaa jira waraqaa. Takka takkaan viidiyoodhaan waan inni godhu, waan piipiin godhu, waan milishaan nama godhu, waan dhumaatii uummata keenya irra deemtu. Horiidarii jaanii gartee ijaarsa seeraan alaa jaanii mana miskiinaa kan beenyaa malee diigaa jiran kana takka takkaan viidiyoodhaan takka takkaan galchaa jiran namni taa'an jiru. Akkanumas sekireetariin Ameerikaa dawwalee akeekkachiisatti kennas sitti hin fakkaatin. Sekireetariin tokko dawwaluun hagam takka dippiloomaasii ala kanaa hangam takka akka cimte si argisiisaa jechuudha. Keessattuu bulchiinsi Tiraamp kun waan Afrikaa jedhamu kanarran kaayyatiin kanneen wal fixanii dhiisi. Warra jiru kana amansiisee ta'e hayyoonni keenya. Sigale. Ijoollee teenya ficcisiisuu deema malee bishaan inni deebisuu deemu hin jiru ni kijibaa ergamtuu Arab Imireetii jedhanii addunyaa guutuu beeksisaniiti. Sigale. Addunyaa guutuu beeksisaniiti. Addunyaan guutuun ammarra dammaytee sigale. Sekireetariin Ameerikaa hundi asitti dawwalee halkanii guyyaa bakka taa'uu fi bakka ciisu dhabee sigale farqataan ichirafa miqaallicha san fuuluma isaa akka jiru laali gubatee
Maaliif dhiiga miskiinaa kan inni dhangalaasu kana rabbi suuraa irraa fuudhee jechuudha. Ammallee jiruun suuraa isarraa haa fuudhu rabbi. Sigale. Kana gantu dhiirti gantuun qabdu beeku. Dhiirti heeyidiin qabduu jaan heeyidii dhiiga dhala dhufu kana hin qabduu jaan heeyidiin dhiiraa kijiba jaan nama kijiba aadaa godhate qaallichuu. Nama kijiba aadaa godhate. Maarree jee ogiinni afaan banee haasa'u gartee namni waan qaallichi kun dhuguma haasa'u jirutti fakkaatti. Oromoon gara laafee isaa fuudhanii itti godhan waan qaban hunda. Sigale. Bar Oromoo nagaa godhe nama bar qaallichi kijibaan bar osoo namni isan barin addunyaa shawwatee noobelii fudhatee bar. Takka takka walii quudhuu wayya. Kijibni isaa dalagee. Kanaa booda jaartiin isaa isan amantuun siin jedhu. Viidiyoo tiyya daawwatti Zinnaash. Isan amantu wallahi. Yoo viidiyoon tiyya hin jiraanne fiilmii hindii faa laalti deemte. Anarra amanti. Ni beeyti jechuu kana gaagura. Wanni arra dubbatee fi wanni inni godhu wal adda taate. So saniifuu kana hunda gartee injifanneeti. Sadarkaa gartee kijibaa kana jalatti namni hundi galee dhumetti injifannee arra as geenyeeti arra ajandaa taanee jirra jechuudha. Kana maaltu fide tokkummaa fide jechuudha. Kana maaltu isaaniif fide tokkummaa teenyaa akka isaan gargaaraan godhe jechuudha. Duru diyaaspooraa biyya alaa kana tuffataniiti qabsoon abaawoon qabsoo itti maali? Qabsoon isin qabsoo itti maali jechuu eegaltee bara oppiidiyoon konfidensiidhaan. Konfidensiidhaan oppiidiyoon bar akkas jechuu eegaltee bar duruun. Sigale? So saniifuu obboleeyyan kiyya tokkummaa kana caalaa wanni nu gammachiisu hin jirtu jechuudha. Nuti kaayyoon keenya qabsoon teenya akka sabni keenya milkaa'uuf akka daangaan Oromiyaa kabajamuuf gaafiin Oromoo ozoon hin sharafamne akka deebituuf malee namni gabrii Oromoo keessaa dur Oromoodhaan dha'uudhaaf diinni jaarrate arra gartee humna horee qabsoo Oromootiin humna harkatee Oromoo dha'uun abadan turin ayyamnu jechuudha. Abadan turin ayyamnu jechuudha. Saniifuu what is the next? Amma maaltu itti aanu? Tana siimeetiin sagantaa itti aanu tokko. Dursa ansumaafiin dheengadda gaafa hayyoonni keenya walga'uuyaan amma walga'uuyaanii onlaayina irrattiin isiniin jedhe. Waalaikum salaam. Onlaayina irra walga'uuyaaniin isiniin jedhe. Gaafa qaamaa walit dhufaniis qaamaa walit dhufanii ta'anii jeetiin isiniin. Amma tatte aantu tasabaa sablammiitii jechuudha. Keessoo keenya qulqulleeffannee jechuudha. Warri immoo tokkummaan Oromoo nan barbaachisu lakkee abiyyi Oromoo dhiitu qaba. Daangaa Oromiyaa sarbu qaba. Oromoo hiyyoomsu qaba jee amanu waliigaltee tana keessa hin jirru jee ka ibsa baasees jira. Rakkoon hin jiru. Ibsa yoo baaftees booda gaafa jijjiiramni dhufe naa qabsaa'e kan jedhe saniifuu nu gargaaraa jechuudha. Kuwaan gaariidha. Kuwaan gaariidha. Uummanni Oromoo eenyuutu faayidaa ifiitii deema? Eenyuutu dhugaadhaan sabni kun akka milkaa'u hojjechuu jira uummanni Oromoo dabaafatee jira jechuudha. Sigale. Waa meeqa keessa badiin meeqa osoo jirtuuti dhiisanii tanani bulfannaa jedhanii hayyoonni kun waliin dhufee saba kanaaf jee nuti harrii saba kanaati eega sabni kun tokkummatti haajame tokko ta'uu qabnaa gargar ceceenee gartee kan nuti fayyannu yoo jiraatte sheexaanticha kana umrii dheereessuu qofa jedhaniiti. Hayyoonni keenya walii galanii as bahanii jiranii jechuudha. Waalaikum salaam. Erga as bahanii booda ifi eega xumuratanii booda amma next steppiin sabaa sablammii hojii ta'uu deemaa jechuudha. Walga'iin sabaa sablammii hojii ta'uu. Dubbii kana tolte hin garree barbaran.
Gaafachi gakkaate bar dubbii. Keenya lola waaqa jee bar. Sigale. Gaafachi gakkaate. Sigale. Gaafachi gakkaate gaafa sii dhumatti dubbiin geemii soofara deero. Amma tattee aantu wal ga'e sabaa sablammii wajjii. Oromoo wal ta'e Roormaappii Oromiyaan akkamii buluu qabdi? Wal jidduutti amantiin teenya wal jidduutti daangaan keenya akkamii kabajamuu qaba? Aangoon teenya akkamitti walii qooduu qabna? Qabsoon nuti goone tun qabsoo naannoo takka akka hin taane. Aangoo irrattis qixxummaan, amantii keessa qixxummaan, maal kee diinagdee keessa qixxummaan narraa haasa'iqa. Sigale. So kun hundinuu qophaa'ee dhumatee jira jechuudha. Ala teessee yoo amammootte dhimma keetee deero. Maarreen na dhufu jira fannoo si haa fannisu sheeyxaanni. Baraarra waboo jira booyi. Hoogganaa waboo dhageessee midheengatta hoggee haasu. Humna leenjisee kan naqee jira bara. Qopheessee keessa raayyaan ittisaa kan inni baay'ata baasee leenjisu jiru kun waboodha bara. Ijoollee dheengadda jaawar karaa cufsiisuu ture bara. Beeyta akka akkasii. Telefoona tokko qofaan lafaa kaatii beeyta akka akkasii. Maaliif akkan waboo injifachuu dadhabee qiyaamaan itti ba'u jirti? Waboo dhawa. Kan sheeyxaanni leenjisu jiru kun mataan isaa waboo bara. Sigale. Wanni inni OPDO harka dhiigaa warra dur gartee Oromoo tana adda bahe warra gartee dhiigaan beekame akka awwaluu akka fiqaatu akka shimallis akka araarsaa mardaasaa kana wanni inni kanarra ra'uuf maali? Isin dhiifamni naafi isiniifillee godhamu hin jiru na wajji duutanii hanga dhumatti lolu qabna jee warra kanatti wanni inni akka gugguuftan. Sigale. Achii gadiin kanaaf waboo barguutuun. Sigale. Kukkulleen caffee Oromiyaa keessatti teessu yaangiin sun guutuun barta dheengadda qabsooyitee dhuftee bar. Sigale. So osoon kana harkaa qabdu osoon hayyoota maal fakkaatu kana harkaa qabdu wanni ati maarreen na dhufuu deema miitirkishoon na dhufuu deema miillayyoon na maaltu si dhufa. Kanaa booda Oromoo waan sodaattu takka hin qabdu adeeru. Oromoon gaafa gartee nama barate hanga irraa kan hin qabne hin gabroomne jechuudha. Sigale. Hin gabroomne jechuudha. Saniifuu qabsoon Oromoo kanaa booda if duuba diiguu dheengadda namoonni baay'ee yaaddee sigale. Yaaboo qabsoon wanta taatee namichi gattaa'ee dubbii waa akka jennee miti namichi lafa qabatee jechuu tura. Si fakkaata. Warra siyaasaa jechuun doktara deemu. Doktarri barsumaa jira akka deemu kana onneen tee kana si taate, sombii kee kana si ta'e, rajiijiin tee kana si taate, guyyaa hangana qabda yoo waan akkanaa dhiisuu baatte, yoo waan akkanaa dhuguu baatte, yoo dawaa akkanaa fudhachuu baatte, rajiijiin tee duu jirti, onneen tee kana ta'u jirti. Sumaa jira deemu kana siin jaabar. Warri siyaasaa akkasii. Mootummaa jira waraana qabu. Dirooyinii qabu yoo kana sirreeffachuu baatte yoo kana godhuu baatte yoo kana tahuu baatte yoo kana ji'uu baatte yoo kana sirreessuu baatte ni duutu kasaarte jaane ni beekaa jechuudha. Amma ati sitti abiyyi waan dachii bilicii shiishaa lafa afee sigalee bilicii finfinnee godhu jiru kanaaf sitti hin dhagahamu waan bakka haay mootummaa akkana milishaa qabu kana. Akkana raayyaa ittisaa qabu kana. Ka osoon nuti asii morminuu jaartii Ingilizii wajji deemee ilillii dhaabu kana. Abiyyi guyyaa muddamee gabbahee ilillii dhaaba. Guyyaa muddamee gabbahee magaalaa haxaaba. Guyyaa muddamee gabbahee mana namaa miskiinaa fi mana jaaru jira. Atteeshina namaa jijjiiruuf. Tana namni irra biree jira sigale. Mootummaa kanatti gartee haajaa hin qabne kana jiguu deema ija maarreen kee akka dooktaraa saniin siin jedhu sigale akka dooktaraa san hayyuu siyaasaa jechuun ni beeka
bakka yoo mootummaan kun dhawamu lafaan kaane beeka sigale sigale mootummaa jiraa deemu kana ka xayyaara qabu ka dirooyinii qabu ka ekonomii sossoosu ka maal jiru kana kutee siin jaa hay maal ta'e arrafaa gurbaan jenne maaliif nuti faaktii reyaalitii ijaan garuu tana garra waan duuba jiruun garuu amma dooktarri oggii sii hisabu onneen tee dadhabdee miixirkishoon kee dadhabee sombii kee dadhabee jee oggii sii ati jiraa bar deemu jirta yoo hangana godhu hangana keessa duutee isaa kaansariin kee hangana gee kaansarii dhiigaa qabda kaansarii maarree qabda kaansarii marrimaanii qabda yeessii himaa bar dooktarri sigale kana waa hunda himaniif sigale nagaya yoo buusuu baatte diinagdeen si harkaa kutti ummanni ni miidhama ummanni yoo miidhame yaa rabbi mootummaa kana nurraa kaasi jedhu ayisi god ummanni si jibbaadhuuf daangaa kabachiis ummata kijibaa walitti naqin wallaalaa fi wadala qofa wali qabattee iyyaan oolini nama waa beekuuniif marsi jedhanii heesabuu fi turanii jechuu dawaa sana dawaa dooktarri siin heesabee yoo ni fudhanne ati sigale ni duutamoon duutu ni duutaa jechuudha kunis dawaa warri sigalee warri siyaasaa heesabee fudhachuu dideedduu jira jechuudha jiruma ati gartuu kanaaf baqachuu taate wayyaaneen bar jirtuma ati gartuu tanaaf kutee bar wayyaaneen osoon ekonomii harkaa qabdu siyaasaa harkaa qabdu humna siyaasaa tiifi waa hunda humna tikaa hunda to'attee jirtuuti sigalee siyaasaan isii jalaa urattee kuttee bar kumbar diinagdeen harkaa kutte siyaasaan harkaa kutte mataa waraanaa qofarra irra taa'u jira sigale mataa waraanaa qofatti waraanni kuni booda haadhati jan ajjeesu obboleettii jan ajjeesu abbaa kiyyan ajjeesu dhufuu ta'a jechuudha xiqqoo booda itti dhufuu teessa sigale saniifuu jarri waan beekurraa haasa'u jira jechuudha faarsee bulaan garuu wahuma liqimsuu hanguma afaan isaa hoggii waa liqimsu adda banamu san iyyuu jira jechuudha yaa boo mootummaa jiguu deema jee jaawarii dafneetii maarree taanaa jedhanii warra jaawarii jookii godhu jira qabaanaa taana warri arrakkatti baacuquun guyyaan isaan boohan fagoo miti akkam madura harka walirra diddibuu maarree warri yaaduma kiyyaan ibsadhe miitirkishoo kiyya osoon sitti himu jirruuti godhu jirta sigale bilziqinnaa si caalaa beeynaa waan kana nuu dhaabee aatiin kun nurra duuluu turte si caalaa beeyna hin taane wanni osoon jennuuti godhu jirtaa beeka rabbiin quraana wanni buusee bar azaaba kanaa jira if eeggadhu jechuufimi eega duute booda ay nafakkaate yaa rabbii way gaafas intalti sun nabbireeddeetiin zinaa godhe yaa rabbii way gaafas dachiin sun nabbireeddeetiin nama jeesee irraa fudhadhe yaa rabbii way nafakkaatee dhiifama naa godhe inni taate hin taatu jechuudha addunyuma tanarratti isiniis arraa gaafa jijjiiramni dhufe nafakkaatteen hin jirtu arra isinii himu jiru waan shayxaantichi kun ta'e arra isinii himu jira qabsoo oromootiif namichi kun akkam barbaache irraa maayyii namni jalatti hafe nuyi tuffii oromoo qabu sigale gara oggii isiniin kokkoflu isinin koflu jira bar gowwoota laalakattiin iyyisiisu yee oggii isin jetta sigale so isinin koflu jira bar mootiin tokko ummata tokko yoo tuffate bulchuu hin danda'u dhugaan si himan hin danda'u arra osoon isinitti himnu sigale waan warri jaarame abbootiin qabeenya maarreen afaan isin dibduu jecha qabsoo oromoo tana dura warri dhaabbattan kaleen akkas ture kaleen zubbii ture haadha teessanii himtan sigale sangaafa waliin dhufnee haasoo jijjiiramni ni dhufa 100% ni dhufa sigale 100% ni dhufa inshallah taala ammaaf si fakkaachuu malchiisa sittin fakkaatu maaliif information qabdu
Keessoo mootummaa kana akka jiru quban qabdu. Ati waan qaallichi meekaappii godhatee tiivirra sijjuu kana qofa qilleensa qofa irratti isa harkita. Nuti lafatti kursii hudduu isaa jala taa'u jirra. Bakka hagamta akka hudduun isaa urattee dabanamu jirtu arku jirra. Qilleensi hundi akka seenu jiru. Bineensi hundi akka seenu jiru. Raammoon akka garaasaa keessatti heddummaаттee isa nyaachuu jirtu warraa jechuudha. Saniifuu wanniin isiniin jiru irra deebuudhaan if eeggadha. Hoggii dubbattanillee hayyoota kanallee hoggii qeeyxan mee suutuma jaa. Mee suutuma jaa. Jaawarmaa mafaan halloo bineensaa baasee jira. Warri qeeqee hundi jilbiibbatee boohee dhiifama gaafachaa jira jechuudha. Tana osoon oduun hin taane seenarraa dubbisaan jiru hujumaaniin isin himaa jira. Seenarraa osoon dubbachuutti hin jirre hujumaaniin isin himaa jira. Saniifuu wanni hin jijjiiramne hin jirtu suuta ja'a. Suuta ja'a. Itti aansuudhaan hayyoonni keenya erga walgahii tana xumuran booda hujii faakti ajandaa gabbaaf ta'e. Ajandaa siyaasaa keetii roodmaappii kee sabaa sablammii wajji eegarra walii galan booda qaa godhaniiti mootummaa tokko hoggii mormitu mootummaa san caaltee argamu qabda yaadaan. Sigalee Amaaraa wajji kamii bulta, Soomalee wajji kamii bulta, Maalii wajji kamii bulta. Sigalee caaltee argamu qabda jechuudha. Caallee argamuu qabna jechuudha. Mootummaan kun mootummaa jijjiiramaaf qophiin ta'in, mootummaa nagaya buusuuf qophiin ta'in, wali bu'insi hujii isaa akka ta'e, ummata beeleysuun hujii isaa akka ta'e, ummata keellaarra jaaree Harargee tanafaa beeleysuun Ugin dhimma Harargee ana dubbadhu waan hin keessa beekuuf akka mataan kiyya na oowwa sigalee. Waan ummanni Harargee keessa jiru bineensi gaaraa keessa hin jiru. Oromoon guutuun akkasuma rakkachuu jirti garuu kakka Harargee ta'e sigalee hulaa hundatti cufanii irra hoolaa keessaa bitanii sigalee irra hoolaa sakkaree iyyaa irra wasaqa bitanii sigalee Harargee tana keessa nama waa beeku ariihanii ilaalcha maalii qabda ilaalcha miitirqishoo qabda jedhanii milishaa mana manatti ularra dhaabani waan ummata keenya kana godhu jiran. Ummata duraan jimaa gurguratee jiraatu jimaa isaanii qaxirraa godhani. Jalaan Soomaleetti diranii Soomaleen ummata nyaateetu garaan qabne kan haxaawaa jirti. Achiin dhaqanii jimaa hangumaa silaa Soomalee gaxee ergan kanaahu Soomaleedhaan akkarraan bitamni. Jabuutii takkitti irraa bitattu amma kunuu Keeniyaatti geessan. Mootummaa Oromiyaa keessaa dhaqe namni Jabuutii fi wanti wal taasiseetti geesse. Maal sheexaanticha kanaatti ergee jechuudha. Jabuutilleen jimaa Keeniyaa akka fudhattu. Jabuutiin Jabuutii xiqqoon tun Soomaaliyaa guddoo ta'an fixaniiti Jabuutiin jimaa Keeniyaa akka fudhattuuf irra dalagu jiran gaafa annaawunsi ta'e dhagoof teessa. Ummata warshaa tokko qabe. Harargeen ummata warshaan tokko keessa hin jirre sigalee. Awwadaay takkitti namni gamaa gamanaa bahee irra dalagatu. Arra maal fakkaatti awwadaay bakka lama muranii horii darajanii magaalaa diiganii fixanii. Sigalee. Amma waan kashlabbee asirraa afaan bantu gartee bargar quuftee sakkaree iyyaa fi waan gartee ma'aanaan qabne loqoda Harargee dubbattu tana waan Harargee irraa dubbattu sitti hin fakkaatin. Dhimma mataa siitiif iyyiti. Tuun abbootii qabeenyaa jala galteeti gartee yoo namichi sun waan haa darbe jettee iyyiti abbaan qabeenyaa. Tuun gartee waa itti darbaniiti gartee farshoo quuftee iyyiti.
namni dhugaa garuu ka ummata Harargee waan keessa jiru arku jiru sigale baharatti akka isaan itti dhumu jiran namni akka jiru maraateeti mafaa roobni qaxyeeti akka jiru maraatee sigale dachii gurguree ka qabu gurguratee ka hin qabne gosaan biyyaa na baasaa jee biyyaa bahu jira ummanni keenya sigale ummanni dur qabsoodhaan beekame sigale arra ummata san irratti gartee tujjaarumu jirra dalagachuu jirra jedhanii irra baachuu jiran guyyaan kunis ni dabra guyyaan kunis ni dabra ambiti abbaa gadallee qabdi Harargeen abbaa gadallee hin qabdu sigale namichi wasayni kanaa darraa gale sigale ifii mana fudhate re'een turbaanitti mana sadhayxee qalamtii sigale nama rakkoo telefoonni itti dawwalamee itti kennirraa muramee shimallis bashannansiisa bakka bu'aa caffee Oromiyaati abbaa gadaa Harargee jedhanii san so ummata karaa hedduudhaan itti marfame akka Harargee maal mootummaa jaawaruma gaafii gaafatte jaawarii wajji wal tahii Harargeen beekaa haqarraan kaatu haqarraan ka'u manni Harargee jaawar kun ni qabsaa'e sii kanaawus hin beeynu ka jaawar kana fide kasi fide lammaadha lammaa san ka fide jaawarii qabsoo arra gartee ati itti muumicha ministeeraa taate ittiin nugusa torbaffaa taa jettee ittiin dhaadattu tana bakka ati jirtuu namni si beeku hin jiru gaafa jarru kun qabsaa'u namicha kana ajjeesuudhaaf osoo hin taane jiraachisuudhaaf wajjinu koottu isin hundinuu ilma keenya wajjinu koottu hanganuma qofa jee ummanni Harargee gaafii gaafate gaafa sumarraa xiiqii itti gala ilmi intala ilmi haadha ilmi intala sigale gaafa sumarraa Harargee cineene sigala ummata Harargee gaafa sumarraa ummata kana hiyyoomsuun qaba duuba deebisuun qaba diinagdee isaanii dargaggoota isaanii kan baran shamarran isaanii akka qara'anii tartiiban taane godhuun qaba jedhanii sigale waan pilaana kaayame jechuudha dursa gosummaa gaddiisan gaafa saniin gabbahee warra irra na dhageeffatu hunillee piipii jedha na dhageeffachuun turre gaafas sigale yaa ummata Harargee gosummaan amma isin eegaltan kun waajjira pirezidaantitti namni Minisootaa tanaa dhaqee sababan talti caaltuun sa'aniitun itti aantuu taateef ala si balleeysuu deemti jedhanii asii wal ijaaranii dhaqanan qubaan qaba yaa ummata Harargee ichi kok isinii taatee wanni kun ichitti isinii qophooyitee ti gosummaadhaan gad isin diiguu yaani tataan jenna maaltu na dhagaye akkumaan irra dhaabbadha isin qofaa miti ka abbaa qabeenyaa qabu dhaabbadha isiniin jiru kana tuma dhufuu teessa amma mucaa muraa kanallee fuutaniiti jettanii akkana samirraa yaa'u jirta namni ambitini tujaaranuma qabdi ni dhooyfatti nama fi jabaa fi namni ni dhooyfata arraas isinumaaniin jechuu jiru dhooyfadha maarreen saraara diima maarreen maarree gurraacha mitirkishoon saraara gurraacha hin jaamu akkasuma teessaniifuun jirtan namni gartee isinirra walii galee jira mee dhooyfadha gaafasiis akkasumatti naa hunda geessan faarsee bulaa hoggiidhan juu viidiyoo kiyyaa quban qabdan sigale an faarsee bulaa gaafaan dura gabbahee maqaa kana baasu akkanumatti miti itti yaannee teenye baasee maqaa kana maaliif faarsee bulaan irra badaan faarsee bulaa Harargee waan ta'eef wanni sun waan narra geesseefiin itti yaadee baasee irra caalaan nama qaallicha kana dura dhaabbatu dhabamsiisuu barbaadu meelaali irra badduun opiidiyoo Harargee irra badduun milishaa Harargee fi Jimmaa bar badduun milishaa Jimmaa fi Harargee bar meelaala
So gaafa isaan gosummaa eegalanii na hin taatu jeen ammaas waatu duuba jira yaadataa isaanii arrallee numaan ja'a yaadataa Juneedi muraasa isaaniiti maqaan isaati arrallee numaan jaburullee inni nama siyaasaatii miti nama biizinasaati maqaa isaa baasaas keessa maqaa isaatii fi maqaa Jaawar Maammoowwanni walitti hiitaniif hin jirtu Jaawar nama siyaasaati yaadataan nama biizinasaati yoo Jaawar aangoo qabatee yaadataan biizinasa isaa dalagata sigalee mee xiqqoo dammaqaa waan namni isiniin jiru understand godha sigalee sakkaree iyyaa hayyuu gootanii yaadee dubbataa hoolaan godhina naa isiniin jee yaa ummata hoggii khasaaruu deemuu manni tokko kana ta'a sigalee nuti yaannee dubban malee sakkareen ijju maaliin jeesa reefu jaa sakkaree iyyaan hoggii sakkaruun sun irraa galte waan balleessin beeku daamejii cinqii hawaasa kana iddutti uume quban qabu saboo maaliin jereefu hay anumaatti na jee jaa viidiyoo isaa laale sakkaree iyyaan bu'aan qabu yaadee dubbataatu irra bu'aa qabaa jechuudha saniifuu ummanni Harargee waan qabdammee suuta jaalala wanni keessantun hin toltu teenyan toltuu jette jaartiin namichaatu beeytaa intala xiqqoo takkarra fuudheeti jaartii xiqquma akkana jee irraa bu'ee beeyta daqiiquma 2 fi 3 akkana jeetu irraa gatuta hayyee hanganumallee eega jettan duraanuu teenyan toltuu jette dubbii taaniif deemti beeyta teenyatun hin toltuuti meesuu taja anumaa isiniin jee suuta jaa isinirra dalaganii isin miskiinumsani bakka jimaa qabda bar hawaasa tokko hoggii dha'uu deemtu sigalee duydasaa dhooytaa duydasaa jechuun ekonomii dhooytaa bar namni keenya har'a kam jira Finfinnee keessaa loqoda Harargeetii waa kadhatanii bar Adaamaa keessaa loqoda Harargeetii waa kadhatanii bar bar nuti ijoolleen Harargee tanuu dhagayamtu akkumatti dubbannu wallaallee yoo mootummaa keessatti ilaalte nama mataa qabu guutuu aangorraa yaasaniif fixanii bar beera nu tarrisan beera harkarra kaan dhumee dubbii soo saniifuu mee laal mee suuta ja'anaa isiniin jee mee naa isiniin jee suuta ja'a mee eenyu faayidaati isaati iyyaa faayidaa yoo taate nuti PP yoo deeggar PP tana nuti deeggaruu taa miti bu'uureessitoota PPti keessa yoo teenye kana caala sakkaree iyyaa caala tujjaarota isin jettan caala wallaahi la nu gatii qabachitti if beeyna ifittiin aman garuu osoo Harargeen buqqa'uu jirtu sigalee osoo Harargeen akkana tahaa jirtu biizinasiin karaa hundaan irra cufame isin gosaa wal qoochisanii arreessa yaata gosaa baluutu wanti qabaa bar Harargeen duraan Itoophiyaa Harargeen bar alaabaa uumtee aabaa uumtee qubee afaan Oromoo uumtee sigalee saba Oromoo waan jaam Oromiyaa waan jaamu tana uumte awoo isa yaa'u jirta yaaba gosaa baluu wal ga'ii qabaa bar laa ilaaha illallah awoo isa yaa'u jirta bar beera afaan shaabaluu sigalee hunnuuf xiqqeenya buleeysoo hunnuuf xiqqeenya sigalee if jaalachuun akkuma jirutti tahee if jaalachuun karoora qabdi sirna dhufu keessatti hirmaannaaf qopheessu hayyuu kee product godhu hayyuu kee oomishu nama biyya bulchuu danda'u nama diinagdee keessatti hirmaachuu danda'u nama gartee bar bakka hundaa nama qabaadhu janti mana wadaajaatii nama qabaadhu mana naggadaatii nama qabaadhu mana gartee sharmuuxallee nama qabaadhu akka ati jaalattu sii godha waan ta'eef sigalee waa'ee kee gaarii itti himaa godha waan ta'eef bakkuma hundaa nama qabaadhuun siin jedhe sigalee so saniifuu
obboleeyyan kiyya huggii waa gootan mee dammaqaa waa godha mee ambitituu maal qabdi ammaaliin qaba maaltu na iyyisiise ilaalime maaltu na iyyisiise ati yeroodhaaf si iyyisiisaniiti gaafa immoo ifii walitti araaraman abaluun amma nama yaadataa jecha jaawar arrabsu jiru jira yaadataa fi jaawar walitti dhufa nama bizinesaati nama abiyyi jecha jaawar arrabsu jiru jira an kaayyoo fi arrabsa malee nama tokkoo fi abiyyi arrabsaa jiru kaayyoon tiyya sun bakka keenyaa injifannoon tiyya dhufnaan daangaan oromiyaa kabajamnaan afaan oromoo afaan federaalaa taanaan kanaafiin arrabsu jira waa takka namaaf jaawar yoo boruu jaawarii aangoo kennellee annumaan morma so gaafa namaaf jecha nama arrabsite namni sun hoggii walitti araarame si isaa jecha nama arrabsuu ture kana wajjii footoo ka'uu baqataa jechuudha maaliif abaluutti araarame kanaatti aaraga sigalee saniifu awwanniin isiniin jiru wanniin isin karadhu namaaf jecha osoon hin taane sabaaf jecha namaaf jecha osoon hin taane kaayyoof jecha sigalee kaayyoof jecha nama balaaleeffadha nama arrabsa amma fakkeenyaaf mee maalitti Abiyyi Ahmad faarsaa jaawar arrabsitame mee Harargee diinagdee isiirraa cufe jaawar Mahammadi mee Harargee aangoo keessaa yaase jaawar Mahammadi mee Harargee akka gosa wal qooddu dhorke jaawar Mahammadi jaawari fiifu gosummaan hin qoodaminaa jeellolu jira mee Harargee milisharra ittijaaree gartee akka Harargeen wanta taate wal fixxu godhe jaawar Mahammadi Harargeerra koriidarii jee mana diige jaawar Mahammadi dhumaatii Harargeen har'a dhumte guutuu dhumu jirraa bar qeyroo kuma shan fichisiise dhiiga qeyroo dhugee jaan sigalee dhiinni qeyroo bar bilisumma fide sirna jijjiiree Oromoo waanii jijjiirtii Oromoo keessa namni waa jijjiiru ni jira uumee barsa san uumee bar dhiinni qeyroo lafan bannee bar sigalee ka'arra gartee Oromoo fixu jiru Oromoo hiyyoomsu jiru sigalee ka abbootii gadaa rashansiise kana dhiifteeti namni abbaa gadaa rashane bar aadaa ta'e sabni tokko wanni beekamuun aadaadhaami abbaa gadaa jechuun aadaa ta'eeti namni aadaa abbaa gadaa rashane nama aadaa ta'e balleesse bar kanammoo goota kiyya goota Afrikaa jettaan sigalee goota misoomaa jettaan namammoo kun hin ta'u abbaa gadaa rashanamuu hin qabu daangaan Oromiyaa sarbamuu hin qabu Oromoon qabeenya firratti abbaa ta'uu qaba dabartii tan qabnu qabannee sabaa sablammii wajji mari'achuu qabna even Oromiyaan yoo bilisoomtellee Amaarii nu barbaachisa akkamitti ollaa keenya ta'a jee ka dhugaa sitti himu kun diina si godhanii saniifu ummanni keenya dammaqaa please dammaquu si barbaachisa siyaasaa tana gartee namni waan ati jaalattu fidee si dura qabeeti duubaan si galaasa wanni qaallichi sun godhe Oromootii jechaati fidee Oromootti wanna galchee jechuudha hayyoonni keenya amma tatteantu tarkaanfii qabatamaa lafarratti eega walga'iin sabaa sablammii dhumatti booda tarkaanfii qabatamaa irraa barbaannaa jechuudha isi wanni gootan hayyoota keenya deeggaruu sigalee duuba dhaabbachuu wajji dhaabbachuu waliin dhaabbachuu heeraa fi seera uumuu qabanii jechuudha paarlamaa kabajamuun bayaan Dr. Bayaan Asoobaa Juusan uumamuu qaba yoo sun uumame kachi fiiga kan waan ittiin adabattu qabda kajabaate waan ittiin aangoomfattu qabdaa jechuudha sigalee yookiin kaan qabsoo waloo zoon hin taane qabsoo garee ta'a jechuudha saniifuu hayyoonni keenya kan akka godhu sigalee anaa fi sirra jirti jechuudha duuba dhaabbannee sigalee hamileedhaan qabeenyaan humnaan sigalee waboo duuba dhaabbachuu qabna qabeenyaan
Kiniina tokko yoo waboo bitte bar kophee takka yoo waboo bitte bar sigal qabsoo Oromoo keessatti hirmaatte jedhama. Yaada tokko yoo waboo kennite hayyootaa kennite hirmaatte jedhama. Yaada gaarii yaada ijaarsa sigal kanaaf maal nu barbaachisa tokkummaa nu barbaachisa jechuudha. Keessattuu tokkummaan amma dhuftu jijjiiramni amma dhufu kun irra caalaa kan inni fayyadu uummata Oromooti. Dhugaan siima. Oromoon har'a garteen qaallicha maqaa Oromootiin biyya bulcha janiiti uummanni guutuun ija nu dhiibaa jira jechuudha. Inni immoo maqaa keenyaan nama biroo miidhaa jira jechuudha. Qabeenya nurraa zarafee fuudhee ijoollee teenya hidhachiisee namaan lolchiisu jira jechuudha. Asii immoo ati deemteeti fannoodhaan Gojjam dhayxee lolta tulluun guulessa Soomaleetu haadhaa fi abbaa namicha fannoo lolu jiru haadhaa fi abbaa isaa asii jeefti. Muyyaalee keessatti haadhaa fi abbaan raayyaan ittisaa fannoo lolu jira beekadhu. Daangaan kabachiise jee. Ati haadha abbaan immoo daangaa irratti muyyaalee du'a, Baale keessa du'a, Harargee keessa du'a, Darraa keessa du'a, Karrayyuu keessa du'a, Wallagga keessa du'a, Walloo keessa du'a jira jechuudha haadhaa fi abbaan kee. Maali aboo ati haadhaa fi abbaan kee asii dhumu jiranii maal godhu jirte hoo jedhan bar tokkummaa maarreetiin eegu jira jedha sigalee dubbii wal faallaa taate dubbii wal faallaa taate saniifu wanniin isin kadhadhu wanniin ammallee irra deddeebi'ee isinii jiru uummanni keenya waan dhufe takka dammayxanii bifa bilchina qabuun bifa ilaaf ilaameen keessa jirtu laaluu qabdanii jechuudhaan isinii dhufe har'a baay'een gammadee baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabaja nagaan naa jiraadhaa kun sheekaa butaatii kanuma sheer walii godhaa sagantaatti aantuun gammachuutti aantuun hanga walii jechaanutti nagaan jiraadhaan isinin jedha.